kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qorannoo yeroo dhiyootti biyyoota gurguddoo 27 irratti gaggeeffameen addunyaa kanarraa namootni gammachuu qaban dhibbantaan harka 100 keessaa harka 64 qofa ta'uun ibsame. Haaluma kanaan namootni gammachuu qabna jedhan kunis maddi gammachuu isaanii qabeenya, fayyaa, jaalala maatii, walitti dhufeenya nama dhuunfaaf hawaasaarraa kan maddu ta'uu isaa ibsameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kan keessan maddi gammachuu keessanii maal irratti hundaa'aa jennee isin gaafachaa oduu keenya kanumaan goolabna. Farfachu say kada ko fude gedare gammachuu an hala ko ilale di sera wachu tau kirgambare atapa gammachuu Jesus abba gammachuu Jesus abba gammachuu Jesus abba gammachuu Jesus abba gammachuu sitanga mada an sitanga mada 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 Sankani sini tulfate gara kokotani sini rankasa jete dubachu ke dageni gara ke nufeni sarifacha atis narra darbate baako isa narrate lame chubuko na olchu dadamnani jirunko darbite na fojjete tatujiko oh anum nadamnani nafkate umnaf dandeti ko naftate ani banan na barbade arfi duba na barate sitanga mada an sitanga mada 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 Sitiga maduf sababam berbadu fayyinum tiko duwanu gaada Gammachuu ko halo tarranka'u madara galfi bokona kosida humna kotin irkaddu gongoma abdiidhaaf amanannaan kosoma yaaddoodhaan of hin qoru tasuma hoogganaan jireenya kootisuma sirraan buqqifadhu ija koo sitti kenneniise waa'ee koo shaakiin qabu jireenya koo sirka jira galgalli koo. Ansitanga mada, nabamus wanti jaan argamu. Ansitanga mada,
rawade ansitengu gumo ansitanga mada sitanga mada 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 ansitanga mada